Jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa koodha. Amma yeroo oduuti oduu waliin an Abdii Waaqbayyanaa. Itoophiyaatti namoonni haaraan 583 dhibee COVID-19 qabamaniiru. Gabaasa qorannoo sa'a 24 amma kaleessaatiin qorannoo laaboraatoorii samuudaa namoota 6,907 kan hojjetame yoo ta'u, namoota 583 irratti vaayirasichi argameera. Akkasumas namoonni kaleessaan lubbuun darban 26 yoo ta'u, waliigalaan immoo namoonni 9,289 vaayirasichaan qabamanii lakkoofsi namoota vaayirasichaan lubbuun isaanii dhabanii immoo 330 qaqqabeera. Akkasumas namoota 145 hordoffiin wal'aansa cimaa taasifamaafii jira. Namoonni 330 immoo dhibicharraa dandamataniiru. Walgahii gumii sabaa adoolessa 26 hanga 27 bara 2020 taa'ameen wal qabatee olola sabquunnamtiilee irra deemaa jiru ilaalchisuudhaan Koreen seeraa fi to'annoo ABO ibsa kenne. Koreen seeraa fi to'annoo ABO walgahii tattamaa adoolessa 26 hanga 27 bara 2020 geggeeffameen wal hubannoo dhabuu fi burjaajii miseensotaa, deeggartootaa fi uummata gidduutti dhalachuurraa kan ka'e wal mormii fi wal diddaan qaamota adda addaa gidduutti akka eegale waan fakkaatu jiraachuu sabquunnamtii hawaasaa adda addaarraa hubachuun adoolessa 29 bara 2020 haala jiru seeraa fi danbii ittiin bulmaataa jaarmiyaa irratti hundaa'e qorannoo barbaachisaa taasisee hanga dhugaa jirtu ibsutti qaamni kamuu obsaan akka eeggatuu fi hojii jaarmiyaa idilee akkuma barametti akka itti fufu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kana kan gabbisu hayyuduree ABO Jaal Daawud Ibsaa fi itti aanaan hayyuduree ABO Jaal Araarsoo Biqilaa hagayya 1 bara 2020 mana jireenya hayyudureetti wal arguun marii godhatanii rakkoolee dhalatee fi wal hubannoo sababa walgahii gumii sabaa taasifameen dhabame seeraa fi sirna jaarmiyaa irratti hundaa'uun kan xumuratan ta'uu TVONN fi miidiyaa kanneen biroo irratti ibsanii hangasitti hojiileen jaarmiyaa akka barametti akka itti fufan qajeelfama kennaniiru. Kanaan faallaa kan ta'e guyyaadhuma hayyuduree fi itti aanaan hayyuduree ibsa kennan namoonni tokko tokko miidiyaa irratti ibsa kennan kan seera naamusaa fi sirna ABO hin eegne ta'ee mul'ateera. Hooggansi sadarkaa olaanaa irra jiru kun burjaajii dhalateef fala barbaadu irratti gargaarsa kennuu fi tasgabbii uumuu irratti hirmaachuu malee burjaajii ture caala hammeessuun waan hin malledhaa jedhu. Ibsi akkasii kun jaarmiyaa keenya ABO bifa kamiinuu waan gargaaru hin qabu. Haalli kun seeraa fi sirna jaarmiyaa keenyaan ilaalamee tarkaanfiin barbaachisu kan fudhatamu ta'a. Hooggannii fi miseensi ABO kamuu dhimma qorannoo jala jiru kana ilaalchisee ibsaa fi yaada kamuu sabquunnamtii adda addaa irratti akka hin kennine irra deebinee isin hubachiisaa. Itti bahiinsa qorannoo kanaa obsaan akka eegdan kabajaan isin yaadachiifnaa jedhu. Manni maree mootummaa naannoo Tigraay xalayaa afyaa'in manni maree federeeshiniitiin irratti barreeffame fudhatama hin qabu jedhe. Gabaasni BBC irraa arganne akka addeessutti mootummaan naannoo Tigraay adeemsa filannoo geggeessuuf eegale irraa akka of qusachuu qabu manni maree federeeshinii xalayaa akeekkachiisaa barreessee ture. Ta'us manni maree mootummaa naannoo Tigraay ammoo gama isaatiin xalayaa barreeffame seeraan ala waan ta'eef hin fudhannu jechuun deebiseera. Ministeerri barnoota Itoophiyaa hamma dhuma hagayyaatti galmeen barattootaa akka dhaabbatu dhorkee jira. Daarektarri dhimmoota kominikeeshinii ministeera barnootaa Aadde Haraagoon Maammoo manneen barnootaa didanii galmee jalqaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamu dubbatanii yeroon galmee akka dheereffamu kan barbaadameefis tamsa'iinsa COVID-19 hir'isuuf yaadameetii jedhan. Salaaleetti dargaggoonni 3 hidhaa waggaa 4 booda mana murtiitti dhiyaachuun hidhaa waggaa 20tiin adabaman. Waggaa 4 dura qabamuun murtii tokko malee manneen hidhaa federaalaa keessatti dararamni ulfaataan irra gahaa kan ture Shaashoo Ambassaa, Bojaa Girmaa fi Addisuu Fayyee dargaggoowwan jedhaman 3 kun bara warraaqsa qabsoo bilisummaa san keessa kan qabaman yoo ta'u, yeroo hidhamtoonni siyaasa biyyattii hooggantoota waraanaa irraa hanga weellistootaa fi qeerraawwan hidhaa keessaa gadhiifaman dargaggoonni kun osoo hin ba'in mana cufaa keessatti hafuun guyyaa kaleessaa hagayya 3 bara 2020 murtii waggaa 20tiin adabaman.
Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin booda namoonni miidhaa geggeessistan jedhamuun qabaman mana murtiitti dhiyaatan. Aanaalee 10 keessatti miidhaan qabeenyaa qaamaa fi lubbuu namaa qaqqabeen kan shakkaman namoonni 1168 mana murtiitti dhiyaataniiru. Namoonni 198 Finfinneetti to'annaa jala kan oolan yoo ta'u, 10 ol ammoo hojii seeraa kabachiisuu isaaniirraa eegamu ba'achuu dhabuu isaaniitiin jedhamuun to'annoo jala oolaniiru. Godina Arsii Lixaa, Arsii Nagallee, Dodolaa, Shaashamannee, Kofalee, Adaabbaa, Shaallaa, Qoree fi Asaasaatti jeequmsa uumameen qabeenyii fi lubbuun namaa miidhamuun isaas eerameera. Yakka kanaan kan shakkamanis namoonni 970 adoolessa 13 mana murtii aanaatti dhiyaatanii turan. Beellama kaleessaatiinis ammoo namoota 970 dabalatee shakkamtoonni haaraan 198 to'annaa jala oolanii mana murtiitti dhiyaataniiru. Namoota 434 irrattis yaadni ragaa kan funaaname yoo ta'u, qorataan poolisii guyyootii dabalataa waan gaafateef manni murtichaa guyyootii qorannaa dabalataa 14 eeyyameera. Oduun hagayya 4 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa.